Sirriiti. Keessumaa qabadhee isiniif dhiyaadhee jira barataadha. Barataa dandeettii addaa qabudha. Dandeettii akkamii qaba kan jedhu kan waliin ilaallu ta'a. Jalqaba miisti dhaggeeffattoota keenya wajjin bara. Maqaan koo Addunyaa Guyyaa isaan jedhama. Kan inni dhufee Haramaaya Yuunivarsiitii kaampaasii fayyaa Hararraan baraa jechuudha. Barsiisaa makeenya turte. So barataadha. Barataa fayyaadha. Barataa fayyaa muummee narsiingii waggaa arfaffaadha. Waa'ee dhukkubaa yookiin waa'ee bashitaa miti kan isinitti taasa'u. Dandeettii addaa uumamaan qaba. Hawaasa wajjin wal na barsiisi. Hawaasa dandeettii akkamii akka qabdu dandeettii kanaan dura miidiyaa irratti dhageen ture. Dandeettii sagalee waa hakkeessu qabda jechuun dhagee. Dandeettii sagalee bineensotaa, sagalee beelladootaa naannoo keenya jiranii hakkeessuu danda'a jechuudha. Sagalee saree akkam jedhame hakkeessime? Kan saree dhaggeeffattoota keenya biraa yoon ga'e akkasidha jechuudha saree. Akkamitti argite? Sagalee saree jenna sagalee kana dhageessisteetta. Sareen sagalee garaagaraa qaba baay'ee. Sagalee garaagaraa qaba. Gaafa inni ba'uusi. Gaafa ba'u akkamitti ba'ame? Gaafa ba'u akkasidha jechuudha. Sagalee adurree. Sagalee adurree kan isa bakkee jiraatu jechuudha. Bakkee jiraatu jechuun kan mana keessaaf jiraatu bakkee jiraatudha. Kan isaa akkasidha jechuudha. Ada wasa sirriidha. Eshi kan mana keessa jiraattu. Kan mana keessa jiraattu meow 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 meow. Sagalee lukkuu. Sagalee lukkuu. Kan baay'inaan beekus gaafachaa jira. Kan lukkuu kan dhalaa moo kan lamaan isaanii. Kan lamaan isaanii kan isa lukkuu gaafa seenii hanqaattee kaatu jirti. Gaafa seen killee buustee kaatu kotaa kot 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 kotaa 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 kot kotaa kot 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 kotaa kot 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 kotaa kot kasetti jechuudha. Kun sagalee lukkuu gaafa killee buustu jechaa jira. Eshi kabra kan lukkuu kabra. Kan kormaa isaati. Kormaa okay. Kan kormaa isaati. Kan kormaa lukkuu koochoo isaa gaafa inni walitti rukutatee jedhudha. Gaafa sagalee abbaa warrummaa isaa mul'isuudhaa fi naannoo jiraatu sanatti sagalee kana dhageessisa. Gaafa kana sagaleen isaa sirriiti. Isuma gudeecha lukkuu bana. Kabajamtoota hordoftoota keenya dandeettii addaadha. Dhugaa dubbachuudhaaf sagalee bineensaa keessu jechuun baay'ee ulfaataadha. Sagalee re'ee. Re'een kan isa boobsaa jiru jechuudha. Inni
share godha abballe. Akkam jedhetti ba ready bichara. Gaafa So ready besti. Sagale marade tas reema. kan ree. Ba Reen akkasidha. Era bitta gaafa akkasidhu. Era. Jiro. Akkasidha. Nayyala ko. Ba ba Inda konto kuna bira isa keessa jirti. Ishi sagalee kan biraa nama kuma tokko dhibba tokko si dabata. Ishi sagalee gugee. Gugee. Gugee harkaan afaaniinis nan shaakala. Harkaan yoon jedhe. Harkaan itti jedhi jedhame. Jechuun danda'u. Jedhi rakkoon qabu. Akkasitti nan jedha. Wow. Sudah pakai sagalee jaldeessa. Jaldeessi. An sagalee isaan beeku actually garuu itti jedhame. Jaldeessa gaafa duutu jechuudha. Akkasidha jechuudha. Anis nan jedha. Boom. Boom. Bakum. Allaattii. Allaattii bosona keessa kan jiraattu. Bosona Wallaggaa keessa jechuudha. Okay. Biyya keenya. Okay. Allaattii baay'ee namatti toltu tokko jirti beektaa. Okay. Allaattiin kun bifti adiidha. Sagaleen ishee baay'ee namatti tola. Sagalee ishee jechuun jaalladha beektaa. Okay. Sagaleen ishee akkasidha. Kan biraa qalamee. Sagaleen qalamee bineensota bosona keenya keessa jiraatan jechuudha beektaa. Baay'ee akkeessuun isaanitti tola. Sagaleen qalamee. Akkasitti jechuudha. Mudannoon addaati qabdu mee yuunivarsiitii keessatti mudannoo akkamii qabda? Mudannoo baay'een qaba. Mudannoo ta'e akkatti qabdu dhageera. Jalqaba piraaksisii baana beektaa hospitaalatti. Kana booda kutaa gaayiniitti. Kutaa deessisuu hin ulfaaf gadameessa jechuudha. Achitti baane yeroo jalqabaa koodha. Kutaa masana gaduumti kooyyuu yeroo jalqabaadha. Ani naannoo arraawundi jenitaalii kana takkaan agarri beektaa. Naannoo qaama saalaa argeen beekuu jedha gaasti. Kan dhalaa jechuudha malee. Kan dhalaa moo? Xinnummaatti qoda godhaa taphachaan turre. Isa taphanneerra. Garuu ergiin guddadhee achumatti hin argee jechuudha hospitaalatti. Ijuma argiteen beektu. Iddoo eessatti hin argee. Kana booda ijoollee nama sadiidha nuyi. Waardii gaayinii sanarra kan ture jechuudha. Nama sadii taanee gaafa achi seennu hin seennee kana booda peeshantiin hin dhufee kana booda dokteerii tokko wajjin baatirii tuufiin ituun qabaafiiru jechuudha. Ibsa. Inni akkas godhaara ilma baatirii ituun qabaafiiru. Jechuun ulfa baasaa ulfa xaragaa jira. Baasaa jira jechuudha. Tunni xaragaa jiru jechuudha. Kana booda filuudiin baatirii qabaafiirtati immoo dhaabatte. Addana saara jedhanii baatirii qabaafiira jetti na nammee beektaa.
Achi keessa dhangala'aan ija keetti namme. Dhangala'aan ija kootti na namme. Kana booda iji koo kun baay'ee na dhukkoo beektaa. Lafa arguu dadhabee hospitaalaa fanna fuudhanii galanii beektaa ijoolleen iji koo kun baay'ee na dhiitee. Baay'ee na dhukkubee. Ani ergasii jechuudha beektaa. Naannoo raawundi jenitaalii kana akka xalaataatti ni ilaala. Naannoo qaama isaa akka xalaataatti ni ilaala. Xalaataa Ani immoo waa'ee sanaasa diina godhu jechuudha. Ati jechuudha. Akkamittiin ilaalta? Naannoon qaama isaa akkamitti fuudhuu dandeessa gara fuulduraatti. Fuuteen haadha manaa kee ilaaltu jechuudha. Haadha ilaalu. Akka diinatti ilaala jaarta bara. Jechuun wanta na jiilchee qaba kaa'e. Sitti faca'ee ija isaa ija keessa waan si godhe. Ija na jaamsee. Okay. Kanaafi naannoon sun anaaf jechuudha. Baadimmee beektaa? Akka baadimmee. Achi dhattee ija keedha abdee dhuftee waan ta'eef. Lubbuu nama baay'eetu achitti guyyaatti jechuudha. Sanyiin kormaa gaafa jedhu lubbuu meeqatu dhume tokko bichaa yookiin lama. Naannoo sun naannoo lolaati. Naannoo waraanaati baay'isee. Waraana isa. Qaamni saalaa dubartoota aktuwaali achi keessatti sanyiiwwan dhiiraa yookiin sanyii dhiiraa yookiin spermii hedduudha. Miliyoona hedduutu du'a achi keessatti baadimmee jechuu dandeenya aktuwaali. Isa keessaa tokko duwwaa waraana sana keessa kan inzaayimiidhaa fi akkasumas immoo asiidii naannoo sana keessa jiran dandamatee kan deemu tokkodha. Beekamaadha. Kanaaf naannoo sana akka biraatti ilaalaa jechaa jirta. Naannoo waraanadha jechuudha baadimmee. Atis jetteettaniiru. Akka baadimmeetti ilaala maaliif? Baay'ee. So akkuma argitanii dandeettii addaa qaba. Dandeettii inni qabu sagalee bineensotaa beelladoota akkeessuudha. Sagalee isaa immoo akkamitti akka inni akkeessaa ture baay'een keessan argitaniitu jechuudha. Kanaaf dandeettii akkasii ijoollee dandeettii addaa akkasii qaban kanneen jajjabeessuu qabna. Dandeettii isaanii akka isaan guddifatan gochuudhaaf gara fuulduraatti baay'ee nama bohaarsuu waan salphaa miti. Namni waan kanatti bohaara. Hawaasni keenya kanumaan bohaara. Hawaasni keenya waan kanaan itti bohaara waan ta'eef bifa kanaan utuu itti fufne gaariidha kan jedhu jechuun barbaada.